intalti takka dhiira jala deemtee ulfooftee ulfaa'uu baattee durbummaa qabaattee durbummaa dhabdee wanni itti gaafatamuu fi walumaa galan osoo dura itti iyyanii uuu jedhanii maal gochuu baatanii jechuudha. Jala baddee akkana tun taatu qaatanaa hallalchaa jedhee kadhata namni jechuudha. Balleessee ta'amaachi itti waan godhuun qabu nikaa isinii hidhatteen wanti kun hundi dhaatu. Sabboontuullee gurra qabattee shortaan maal gootee maal mucaa bararraayisitee akka haraam dalagu gootee akka mucayyootuu wattaa badii dalagu fi gootee amma ta'an maladhu. كيري أنا شري لي أنا درجة أبتدي لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تفضلوا تكيي جرتوا بكجر تريت لجيني كأنك كواجاتي كجللا إسن حكوا وجتة. أنترا مشدة بارتكو وتيون اتكادي جئي إنن أولك جلا في جتيون نمانياتا. أنترا بكالولات تي ورانة يو أسي تجارة ورانة بوتون سداتو. كم كتيو جلا في أنترا كوت جري وامنا مسكين. Qotiyoo jalaa fi antaraa taatee jennaan antaraa ta'uu fi qotiyoo na beekaa jedhanii akka antaraa ta'e qotiyoo eessan na beekaa jedhe walumaa galaan jechuudha hiikan jecha kanaa jechuudha walumaa galaan nama waan hiikeetii fi qiimaa kee hin beekne dheessi nama hiikaa namumtiitii fi hiikaa dhugaa hin beekne dheessima jechuu garuma hundaanuu wallaalullee si kolfan si hinjifatuuf si kolfan hinjifattus والله injifatte man maqaan si bada dhiifama garuu ammoo gariin jecha of keessa laallatee nutuquuf Mustafaan jedhina maqalaan jecha qabadhee dhufee jechuudha viidiyoo taraan dura yeroo tokko maree ture abdii fi haadha sabboontuu waa'ee kana irratti maree ture ani isaan irra garuu dhaabee fi sabboontuu na dhorgatan hin fedhu jedhee ture jechuudha amma miti yeroo duraan duraati jechuudha abdiilleen ammoo Mustafaan lafatti akka hafu nuhadhaa fi baruu araarfannaa Mustafaan ammoo lafatti hafa jedheeti viidiyoo illee waraabee afaan illee dhaadataa ture jechuudha. Hundaanuu anammoo hundaafuu ilaalchi kiyya hin jijjiiramne warri fakkeenyaaf dura miidhameensa qabaatanillee warri gara dhugaan jirturraa hundaafuu ani hin gorre jechuudha. Akkuma jenne sana ammoo wanni takka ammoo wanni nama aarsuu fi wanni namatti dhagahamu ni jira. Nama si dhaabatee fakkeenyaaf si jecha nama tokko dhabee saahiba kee dhabee fakkeenyaaf si jecha ammoo waan tokko ta'e deebitee ammoo wannuma dura siinni kee jedhu san yoo godhuu yaalii goote xiqqoo waan nama dhagahamu jira garuu ammoo akkuma antaraan jedhe sanii keerii dalagatillee kabadduu dalagatillee yeroo deemee achuma deebisa jechuudha. Intalti takka dhiira jala deemtee ulfooftee ulfaa'uu baattee durbummaa qabaattee durbummaa dhabdee wanni itti gaafatamuu fi walumaa galaan osoo dura itti iyyanii uuu jedhanii maal gochuu baatanii jechuudha. Jala baddee akkana tun taatu qaatanaa hallalchaa jedhee kadhata namni jechuudha walumaa galaan abdiinuu jechuudha. Yoo fuuldura buchisiise haati sabboontuullee gurra qabattee shortaan maal gootee maal mucaa bararraayisitee akka haraam dalagu gootee akka mucayyootuu wattaa badii dalagu fi gootee amma ta'an maladhu. Keeriilee taanaan sharriilee taanaan daragaan abbatti deebite jechuudha. Osoo guyyaa san niyyattee waan balleessee ta'amaachi itti deebi'ee walumaa galaan ta'amaachi ammaachi waan godhuun qabu nikaa isinii hidhatteen wanti kun hundi dhaatu abdiin gizeessan. Ana baatti sabboontuu amma fixan nagaa Mustafatu lafatti hafa jedheen isaa dubbatu. Yoo san fiigaa sabboontuulleen abdii mana abdii malee yeroo san fiiganii fira ta'anii Mustafaan diina ta'ee haga ihaanaa takka keessa nagalchanii hatta sabboontuu guyyaa mana barumsaatii ni buta jedhee yaalii godhe takka jechuudha walumaa galaan jechuudha. Laakiin ammoo akkuma jedhe guyyaa sanillee butullee akka haate jechuudha akka isiin gooteessu laakan butuu siillee laakiin ammoo micayyoo tana wallaaltus ofii wallaalle ni beekaan. Akka isii ilaalee fakkeenyaaf micayyoo tana barumsas kuchisiisee buteellee deemee haramallee irra dalaguu waan hin fedhiniif nama beekuu fi lafas beekuu fi miti jechuudha walumaa galaan dhugaan gara maraan baatee jirti micayyoo taatu ammoo kun mana abdii jirti jedhee ammaa miti gaafa duraa ol bahee dubbadhe jechuudha. Micayyoo kun mana abdii jirti hajjii dhiisii yaaboo abdii mabira dhaqi jedhuun kana mana abdii jirtu micayyoon jedhanii mana abdii kanattuun anaaf abdii nuufiraa Mustafatu diina kennaa. Inuma sabboontuun sabboontuullee Mustafaan fedhu isaa sirriidha. Mustafaan lafaa ka'ee jechuudhaan dhalaa irra qabne maaliin jecha nama hunda guutee jechuudha walumaa galaan. Tamammoo gammaddee mabsuu. Abba makamuu ta'ee yoo dhalaan takka dhiira tokko jala baddee warroonni iyyitan
warroonni isa sanuu inshallah zayitii irra naqaa maal rakkoon ammoo wanni kanaan ammoo furmaan hin jiru walumaa galaan. Osoo furmaan ni jiraate sirriidha garuu furmaan hin jiru akkanatti. Furmaan hin jiru jechuudha. Maaliif namni tokko daa'iman takka yoo isiin fakkeenyaaf waan silaa cabu wayii lafaa fuutee harka qabattee yoo hin cabsitattee achumaan naasumaan gadhiifti yoo ammoo suutaan irraa fuute silaa waan silaa badaaru sanillee dhaqqabde jechuudha. Kanaaf ammoo wanni badaaru silaa yoo wanni bade jechuudha wanni dura badellee yoo badee jiraate waan amma achi badutti furmaata deemuudha malee ol baanii booyanii namas arrabsanii lolanii xiqqoo walumaa galaan jechuudha. Xiqqoo bakka sanitti walumaa galaan haati sabboontu teetuma eeggadhu micayyuma teetu eeggadhu rabbisi haa qajeelchullee siillee haa laaffisu walumaa galaan jechuudha. Anamma kanaan walumaa galaan garuu ammoo namni barumsi majjaana baratanii jiru barumsi anillee barumsa naa ta'ee jira jechuudha. Nama amanuu walumaa galaan barumsummaa majjaana tola baratanii irraa faayidaman hin jiru jechuudha. Barumsi yeroo baratan jechuudha kasaaranii baratan. Hatta namni jiruu fi nuusa kasaaree barumsa barata. Garuu ammoo gowwummaan ammoo barumsa barate san dagachuudha. Darsii dagate san dagachuudha malee gizee takkaaf lama sobaan uwwamuun sirriidha rakkoon qabu dogongoraa miti jechuudha. Garuu dogongorri ammoo waan sanii lama sadiitti deemanii dogongoruudha gowwamuudha jechuudha. Kanaaf ammoo ani gara maraanuu abbama feetillee amannaan jechuudha. Barumsa naa ta'e jechuudha. Barumsi tolaan jiru abbummaan kamuu kan namatti amantu bakka akka hin geenye. Sabboontuu teebu namaa jettee dhaadatte anammoo ol ba'ee sabboontuu irra goree hatta sabboontuu miti caaltuun sunuu abdii birartii jedhee dubbadhee jira. Garuu ammoo sabboontuun guyyaa san abdii fi hajjiin butuuf dhaadatte anammoo sababa sanii fi jara hundaan wallole abdiidhaa fi hajjiin fira taatee mana abdiitii mana hajjii deema guyyuu kadhaitu jechuudha. Mustafaan karaa sabboontuu kanaa butee biyya bachisiisu barbaadu ta'e jechuudha. Subhaanallahi jiruun akkamitti jijjiiramti gadaan akkamitti walumaa galaan jechuudha. Kam jirtoota fardoftoota kiyyaa garuu ammoo ammaaf ammoo abdiin ati balleessite balleessaa tokko lama miti dhugaa feenaan jechuudha. Balleessaa tokko lama miti wanni ati balleessite tokko lama miti haqa kiyyattu atta balleessite jechuudha. Garuu ammoo musaama sii dhiisee jira. Namni akka ati yaaddutti yaadu kana waan ta'eef ammoo karaa kee hurriyaa ta'e aqlii ta'e waan mataan keessi ajajetti توكل وما تانك سأجي كوتو قد جرو موكا وندرو بالليستي برغسيتي أما لدي ورا إرقادو مجيو كاسرافو واني بدي مجيو هذا سبون توتي متي ورا إرقادو سيف حلال جني قالوا أمو نموتا قري دام سقبافية جودا متا خير ركاي جرون تو واباي نما برسيفتي عمري دكنا في عمري قدنا في سنتين جودا جرو واباي نما برسيفتي أنا درزيبا سجودا نما أمونتي وفي أمونتي أبون بكاتيات دي أكا قوسي أرغمو يرونا دسيباسا نمني التمن ربي كفايتشو الماغلان نما أمانون بكاتيجيت رادو بسي دي بسايتشو دا هريا بدن صاحبومون بكايات در راسي دي بسا ما كمو تأي جنان صاحب استو هريا استو حدود بران ترينا haga itti amanantii fi haga bira dhaabatanii haga amanantu jira nama kana achi bira tartee jennan yookaan guyyaa tokko dhufee sitti zoora guyyaa diimatu dhufa guyyaa gurraacha dhufa hisaabaan aman guyyaa ammoo inni akka tasaa guyyaan gurraacha sitti dhufee innis jijjiiramee tatamu hisaabaan waan dura ooftee wanni ati kasaartu hin jiru ufi amanantii godhu jecha namaa dhageettee jecha kee kasilaa sagaleen si keessaa ol dhuftee sagaleen sun teessun caaltu taate namni lama sadi afur shan dhufee jecha waswaasa biraa yoo sitti wanni godhe teessan hin dogongorsiisin teessun sirriidha. Garuu ammoo eebjuu kee kana haxuuf namni sitti baay'atee akkaatii bakka hin geennes gochuun yaalii godha jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhiifama isinii baay'isee jiran jechuudha. Abbaan sabboontuu biraan jiru argee Mustafaan butuudhaaf maal ta'e jettanillee jechuudha. Osoo butuullee numa yaalee sunis ammoo ufumaa itti na oofan jechuudha. Sunis ufumaa itti na oofanii garuu ammoo ani bakka haga ammaatiif jechuudha. Abbaan sabboontuu as jiraachuudhaaf as jiraachuu dhabuu irraa ixtiraama bakka saniin balleessine rabbi nagaadhaan waa baasu jechuudha.
والله زوين إجراتي أمو يوسف بتيتوري جولا هجنا ونين توي جولا تبرتي وان تأيف نتفتي دبرتي وان تأيف مال جري دبرتي وان تأيف جاني كنا هم مكاننا كنا إنني بيكا كنا هم إسيل لنا تكلم ما نتابع قامون فيني جولا نحن مسبون توت تكلم ما نتابع قامون فيني أنا نتلي سرعي على بونتو كل سري دام تيجولا دونغورا بودا ست دونغورا بيجا دوران أبدي جل بدي متجايون أركيت جدين كبي فنيانين كبي جباسي هر كلا فرق بتاعهم أبني ميلا لما دينتي تلاقيه بلون كبدو أتي ولا ما قال أنا كان أوفتي هبونتو يوكا سر كابوتن مستقر راسوداتي نام وبراتو راسوداتو نام نبراتو أم كجلا قالي كبودارو نار كيسي سارة جولا أتي ويا سني لو صاحبتي نادوه مالي جولا ولا ما قالن خيام تطفر تخيّة سنت إرسال جرا أقوى بيكين كتمرا وري لوجين تورتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.